Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota fayyaa kan nagaa keessanii fayyaadhaa jirtanii isin jechaa har'a immoo viidiyoo ajaa'ibsiisaa ta'e tokko qabadhee isin dhiyaatee jira. Kaisaaf ijoolleen teessan Soomaalii keessa jirtan akkuma seentanii laayikii fi sheer sabskiraayib godhaa yuutuubii jedha filatu nafaana turte taasisan isin jira. Har'a immoo waan takka isin hin argarin ammaan durattis hin taamin tan taamtes ni jira jechuudha. Kana keessatti kabajaa namni keenya namni ormaa lafa keenya keessa qabuu fi kabajaa namni saba keenyaa jechuun sabni Oromoo lafa uummata keessa qabu waliin ilaala jechuudha. Butulaan keessatti waan takka hin taamin viidiyoo ajaa'ibaa kana gadi ba'ee ta'ee ijoolleen Oromoo haasa'aa jirti. Dargaggeessi Oromoo kana keessa gadi ba'ee haasa'u sun butulaan keessatti rakkoo hamtuu isaan irra jirudha jechuudha tokkoffaa irratti. Akkuma seentanii eegaltanii sheer godhaachu. Viidiyoon kan ajinaa jiru kana na waliin daawwattan jechuudha. Maaliifii fi kun ta'ama naannoo Oromiyaa keessatti lafa Oromoo keessatti namni keenya kabajaa akka qabu. Namni isaanii immoo bakka fedhan taanaan kabaja qabaachuu. Kana itti aansee immoo oduu cimtoota akka jira biyyoo tandeenya kanaa lolee jaarsoo lamaan jirutti walitti ibsee Soomaalii waliin taasisaa guyyaa irraa bakka isaanii eebbisuuf qophaa'anitti gaa iftuu gadi ibsanii jiru. Nama waliin turte taasisa. Viidiyoowwan kana hunda ilaallee walitti deebinaa isin jedha. Okay, waliin haa turuun isin jedha. Viidiyoowwan kana mara waliin haa ilaallu. Waliin haa dhaggeeffannuu isin jedha. Waan jira taatee ajaa'iba waan ta'eef na waliin daawwadhaatii nama nutti taasisa. Oromoo oma dhalaanin eelayna oma dhalan. Oromoo baan ka shaqeynan eelay baan ka shaqeynan Amhaar baan ka shaqeynan. Dareentoosita waynala shaqeysaa waa dad nala dale waa dad nala dhinta waa dad nala shaqaysanaya. Laakiin nin aan noo dhalanin annaga waxa weeyaan dalkeena ka talin mayo. Viidiyoon akkuma isin naa waliin dhaggeeffatan kanatti jechuudha. Namni nu wajjin hin dhalatin Habashii maarree Oromoo maarree hojii ta'udha. Kan suni osoo hin taane kan isaanii immoo kan lafa teenya irratti lafa Oromoo irratti alaabaa isaanii dhaabanii kan hojjetaman jechuudha. Garuu makiinaan biyya isaanii osoo alaabaa jechuudha saba tokko qabu osoo alaabaa Soomaalii bitaa butulaan jiru. Soomaaliyaan jirtu irratti deeman. Jechi immoo nama kan keenya ta'a sama namni tokko feesbuuka irratti ta'ee koomantii namni barreessu ni jechuudha. Kan keenya immoo yooniif gadi ba'ee jechi inni dubbatu waan qaruma fadheettu tanaa isaan biratti fudhatama guutuu sodaa takka irraa kan nama qabuuti. Nuti Oromoon wajjin hin jiru. Nuti Oromoo maaliin gooti isaanii CV guutuu gadi baasanii miidiyaadhaan gaafachaa jiran jechuudha. Ijoolleen tun rakkoo irraa qabdu irraa deebii isaaniif deebisan gaafa isaan gaafannoo hatan annaaf hin danda'an jechuudha jiran. Ayyee kan isin uummata kan uummata jaalalaa uummata Itoophiyaa kan isin ijoo uummanni bulaan as keessa nu fixee jira wanti nu jeestee jirti sidii irra gaanuu Itoophiyaa ragilma daqoo ilaalno addinoo ilaalan taasaa doon shareer baa shaqayyaa bahoodhan Oromoo dilama shaqaysa bahoodhan Somaalee markaa Itoophiyaa jettoo dhaba gadheer isiga haysa fooqa dhaba gadheer ka saddeetan fooqii dhaba gadheer isiga haysa gaariga urtinaa ka Somaalee taasisaa markaa Itoophiyaa choogno ragga Somaalee Somalia abuya laakiin wahaba ma weydina wahaba lama qaano Somalia ku laaleya anu orang dimar kamu kala soo galle magala shaqama taalo ko anu hadal na shaqada doonana laakiin Ethiopia anu Ethiopia joogto lama azabno lama bogno lama hanno anu halka marka anu telefon lama azabno lama bogno lama hanno wahaba ma hazno halka marka anu telefon naga qaada sidii ragaanu Ethiopia wahaba ko ilaalno adino ilaalan taasa doonana Ethiopia ragilmada ko ilaalno adino ilaalan taasa doonana ko akan isiniju ummata keenya ummata jaalala ummata Itoophiyaa kan isiniju ummanni butulaan kaas keessa nu fixee jira wanti nu jeestee jirti ummata kaas keessa hin qabnu dalagaa hin qabnu Dr. Abiy Ahmed nu dirmatu taate ummata Somaaliyaa ummata Somaaliyaa keessa jirtu kan nu dirmatu ummata Ameerikaa Minnesota yeroo nu dirmatan akka ummata Somaaliyaa keessa jirtu buntu kana bakka dirmatan Somaaliyaa Ameerikaa Itoophiyaa chokto dhaba gadheer isiga haysa fooqa dhaba gadheer saddeetan fooqii dhaba gadheer isiga haysa gaariga urtinaal ka Somaaliyaa sidada anu wahaba ma weydina laagta lama qaano laakiin harka marka imaano telefoon ka adis sidano adiga Oromada telefoon ka sidata oo telefoon ko naga qaadan waso niman ka dalka magaalada anu hadda sadda mobil marka imaadaan waa tiktoker aan ku shaqeeya tiktokeri akkuma na waliin dhaggeeffatan kanatti kana jechuu jira jechuudha. Minyaa kun jechuun nuti hojii takkaas hin qabnu. Kiseen magaalaa isa seenna nuti nuti dhiisanii telefoona kan nurraa guuranii kan isaanii immoo kan finfinnee keessa jiraatu kan lafa maramtu jiraatu kan makiinaaf osoo nuti tokkicha isaanii hin tuynu namni isaanii saba kaanii kabaja qaba. Kan keenya immoo maaliif isaan biratti waa kabajaa dhabee Soomaaliyaa kana keessa nama jiru maaf hin dirmanne muummichi ministeera gadi bu'ee dirmachuu qaba. Kan Ameerikaa jiru fuuni dirmata. Dr. Abiy Ahmed illee sagalee itti nyaatan dhaga'uu qaba. Jeeti biyyaan kun dhiyeessaa jira. Ani agaltu ajaa'ibsi galte maaliif sabni isaanii achitti kabajaa harkataa kan keenya kun maaliif isaan biratti kabajaa nama Oromoo yooniif bakka dalagaadhaa dhaqanii kan dalagaa hin argan hin dalagnaa hin jaanii hin dalagatanii hin jaraarata uummata maarreetu wajjin dalagata
kan keenya immoo wayita isaan dalagaa dadhabanii dhorkan jechuudha. Caljireetti taa'aa jechuun hin gaafatu. Irraas hin deebiin jechuudha. Telefoona, maallaqa, haalli isaan waanuma jiraati jechuudha. Dhumarraa eegalee. Biyyaan tarmata akkamii afaan Oromooti jijjiiruu jedhu jecha afaan Oromooti inni dubbatee mul'isa jechuudha. Akkaan isin injuu uummata keenya uummata jaalalaa akkaan isin injuu uummanni butulaan as keessa nu fidee jira beeltuu nu geessee jirti sidiirra gaanuma Itoophiyaa uummata tokko ilaallu addinaa ilaalan takka deemna shareer baasha qayyaa bahoodhan Oromoo dilama shaqaysa bahoodhan Somaalee shamarkaa Itoophiyaa jirtu tapha gadheer isiga haysa fooqa tapha gadheer deetan fooqii tapha isiga haysa gaariga urjinaal ka Somaalidaa sidada shamarkaa Itoophiyaa Jaalala waan biraadha osoo hin danda'in jeelaale guutuma isaaniitti waan fakkeenya waan takkaa ittiin guutuma isaaniitti guutuma Somaaliitti Itoophiyaa guutuutti jijjigaatti irra nama maarreen jenneti sababaadhaan hin jenneti garuu warreen federaalaan bulchu jechuudha lafti tuni guutuu lafuma Oromooti takka waa takka hin jennuuni maqaa isaaniitu hin kaafamu jalaatti galte isaan amma jecha mijiyyoon kun ijee irraa gadi deebisanii wanni isaan hojjechaa jiran maali lafti dirra namaatii fi lafti jijjigaan lafa isaaniiti yoom lafa Oromoo taate Addis Ababaa nutiitu wanni godhee nutiitu eegalchise maal karaa yaani ajaa'ibuudha jira mee ajaa'iba isinitti haa ta'u kuni jechuun sabni lafarra dhalate irratti kabajaa hin qabne sabni bakka jiru irratti kabajaa hin qabne akkas kabajaa dha viidiyoo kana sheera laayik godhaatii hordoftoota keenya biraan gaha waliin facaasa guddisa bakka jiru waliin gaha waan namoota hedduu biratti illee fudhatama barbaachisu kuni waan gaafii namoota hedduu gaafatamu jechuudha yaayyeesi galte Telepon kau nak bawa syakat di mana? Syakat apa tadi makan aku syakat tu tahu. Saya masih kaya bawa. Orang tidak bisa kaya bawa. Mereka sana aku wahan negeri mana? Jadi rakan aku itu apa lalu? akkaanii fi nuti kan gahan isaanii ilaalutti indees keenya haan olaalani telefoona kiyya kan narraa fuudhanii tiktookii waan isa kan telefoona yeroo hundi narraa fuudhanii jechuudha hanna hanga sun geesse waliin galbilan obsitee yookaan seera hin qabaanne illee jira toliin jechaa jira kan isaanii kan seera hin qabne haa ta'u kaan haa ta'u kan argee isaa qe'ee maqtuu yookaan kan biroo gara boosaa sooree baafatee dhabu baafatee nya waan biraa dhiisii jechuudha masaraa mootummaa seenanii jaawatanii kibbaa keenya masaraa mootummaa dhiisii daandii irratti wajjin jiraachuu jechuudha daandii irratti jechuudha. Hayyee akkana jechuudha mee dhiyeenya kana waa'ee aanaa jallisan irratti wal qabaa hedduutu ture. Aanaa jallisan irraa jechuudha biyyoo bakka jedhamtu dhiyeenya kana fuudhanii akkaanis Somaaliin fudhattu yeroo hedduu gaggaafachaa turte Somaaliin. Garuu immoo lafti san muramteetis hin kennamne har'a immoo dudduuba deebi'anii guyyaa irraa isaanii eebbisuudhaaf qophiirra jiru. Makalaakiyaa dhagee lafa san irratti hin eebbiftanii hanga namootu nageenyi bu'u jechuun makalaakiyaan haa jiraatu bakka hundattuu nagayaatu barbaachisa. Makalaakiyaan immoo lammaan tanaatiif osoo hin taanes nama waa hedduu gaafachuun barbaachisaadha. Lafa tulluu guuteetti nama kan dhaaba gachiisan mana isaanii jigan osoo jiru lafa biraa isaan barbaadaman deemaa jiru jechuudha. Uummanni Somaalee jaarsoo afaan deebiin. Makalaakiyaan haala kanaan dhorkaadhaa jira jechuudha. Kaaniif isaan hojii sana hin eegalle akkuma suuraan biratti argaa jirtan kanaa fi haaluma jechuudha viidiyoowwan kana itti daawwachaa jirtan kanarratti waan isaan walitti qaqqabanii fi walitti dhaadanii jechuudha. Nuti ni eebbifanna jedhanii warreen tana hunde makalaakiyaan haala kanaan taa'ee eegaa jiru jechuudha. Lama makalaakiyaa lama. Maaliif jennaan kun jechuudha hattuun gobbuma lafa namaatti bahuu hin dandeessu jechuudha. Buma fada yooniif ta'e jechuudha. Dirqamaan isaan fudhachuudhaaf hanga fada yoo hayyaalan ta'e lafti Oromoo lafuma Oromooti. Lafti aanaa jinagsan lafuma aanaa jinagsanii jechuudha. Biyyoo waliin aanaa jinagsan jala taati jechuudha. Deebi'anii immoo jijjigaa irraa itti ogeessu erga jijjigaanuu isaan jalaan jijjigaan akka gama kan nyaantu jedhanii ta'u. Uummata duraan tulluu guleettiraa buqqisanuu kan dabarsan. Ammaan tana immoo xiyyeeffannaa guddaan uummata tulluu guleettiraa baqate tulluu guleetti deebisuudha. Uummata jechuudha kasaanii kan lafa isaanii irraa baqate lafa ta'e Oromiyaa irraa baqate hunda deebisanii jira. Uummata aanaa jinagsanii fi uummattoota kaan kan tulluu guleetti baqatanii bakka itti jiraatan dhabanii mogga faca'anii jiran akkuma suuraa isaanii argitan kanaan rakkoo meeqa jiran. Kanaafuu hooggantoonni keenya maal godhuu qaban akka uummanni sun akkasii deebi'uudhaaf tarkaanfii godhuu qaban. Kasaanii makalaakiyaan makiinaa fi deebisee waliin jiraachuu dadhabnee nagee dhabnee karaa meeqatti dhabee uummanni keenya karaan isaanii irratti murame lubbuu meeqa itti dabarsuudha waliin jiran jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaan uummanni keenya tarkaanfii isaan makalaakiyaan fudhatan tarkaanfii nageenyaati. Nageenya haa jiraatu. Abbaan fadhee wanni takka ta'e seeraa gadi. Wanni seeraa olii takka hin jirtu jechuudha. Uummanni keenya bakka jiranitti tarkaanfii isaanii tokkummaan isaanii tokko ta'uu qaba. Galatoomaan itti ni jira. Adeewwiin bakka feetettuu lafa Oromoo saamte hin seentu. Akkuma eegaltaniin chaanaala yakkaa eebitan dhabeellatu laayik sheer sabskiraayib godhuun
hin dagatinaa isiniin jedha.